Audio Jungle. Macam mana kita tengok aku sintaya jila, ayo tadi sintaya jila, ayo tadi nanti sini. Nih kalau bersama Josepi, nama kajian, nama balik saya Andesku. Ini kalau ayo jadi awak ayo dijerat. Ini kalau bersama ini, ilman lo alci sedang siapkan Yafet, laftin mau fulawak ayo berarti mencari. Umnan wala berarti kau diskor. Sudah sakit kau berani bisi, sudah sakit kau, sudah sakit. Siwa jinggaru pakunanggala. Agak siwa jinggaru pakunanggala. Ati marka bichatti illita. Ati marka bichatti illita. Ati manake ilmanke. Ati manake ilmanke. Dubartoonni ilmanke siwa jin illit. Amen. Mature akka jirtan dubbata. Waaqayyoon dhage. Amma namoonni baay'een mature kana dhageessanis ofii hirmootti lallabanii kallattiidhaan hubannaa kan qabu ta'uu danda'a. Garuu waaqayyoon dhage kan jiru sagalee kana maal hubachiisuu barbaadetanii bara akka keessa jiraatu kana keessatti waaqayyoon dhaga'uun akkamittiin dhaloonni waaqayyoon dhaga'u akkam ta'a dhaloonni waaqayyoon dhaga'u akkamitti jiraata dhaloonni waaqayyoon dhaga'u akkamittiin deemuudhaan qaba maqaan qulqulluun yeroo hundumaa kan inni nu hubachiisu yoo waaqayyoon dhageenye immoo maaltu muuta maal ta'u maal barbaachaaf waaqayyoon dhageenye kan jedhu jireenya keenya keessatti gaarii booda beekuudha kan qabnu jechuudha. Maqaan qulqulluun yeroo dubbatu duraan dursaa mootummaa waaqayyo barbaadutti yaada keessanidha. Kan sin barbaachisu hundumtuu isinii guutameera. Nuni waaqayyoon kan dhageenyu jireenya gaarii jiraachuuf, waaqayyoon kan dhageenyu silxaana qabaachuuf, waaqayyoon kan dhageenyu mana ijaarrachuuf, waaqayyoon kan dhageenyu makiina bitachuuf miti. Nuni waaqayyoon dhageenyee kan jiraannu waamicha keenya. Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqayyoon abbaan kan inni nama uume, akeeka inni nama uumeef namni akka barbaadetti jiraatee waan yaada isaa gammachiisu waan jireenya isaa gammachiisu jiraatee akka inni darbuuf miti. Waaqayyoon dhaga'ee waaqayyoon abboomamee jireenya hiika qabu jiraatee dhumarratti immoo dhaaltuu mootummaa isaa kenni ta'uufidha. As keessatti biratti ilaaltan nama waaqayyoon dhaga'e argina. Waaqayyoon dhaga'uun isaa immoo faayidaa maalii akka inni argamsiiseef argina. Nuyi namoonni baay'ee waa'ee isaa beektu. Nuyi waaqayyoo wajjin waadaa galeef waadaan waaqayyo galeef immoo akkas ture. Walirratti ka'uun baay'ateera, wal jibbuun baay'ateera, wal hamachuun baay'ateera. Namni waliin galu mootiin mootii irratti ka'a, biyyi biyya irratti ka'a, obbolaan obbolaa irratti ka'a, abbaan ilma irratti ka'a, intalli haadha irratti kaa'ati. Biyyi xuraa'ummaan badeera, biyyi waaqayyoon sodaachuu dhiisee akka yaada gara isaatti jiraachuu malee dideera. Dubbii waaqayyoofis iddoo kennu dideera. Garuu jedhee waaqayyoon nama keessa selleetti godhee gargar baasee si wajjin garuu waadaan gala. Maaliif akkati biyyaa wajjin badduun barbaadu? Akkati akka biyyi ta'e taatuun barbaadu? Waadaan si wajjin gala akka gootu muka fannoo markaba qopheessiitii gaafa bishaan bal'isaa dhufu achi keessa galtee ooltaa ittiin jedhu. Amma kun waan nama gammachiisudha. Sababni isaa maaliif gaafa waaqatu dhufee itti dubbatu har'a muka fannoo har'a muka markaba soqee har'a borimmoo torbeedhaan immoo waan walitti fakkaata. Garuu waggaa meeqa soqe? Waggaa 120 soqe. Waggaa 120 jechuun waggaa ulfaataadha. Waggaa baay'ee dheeraadha. Yeroo baay'ee dheeraadha. Namoonni tokko tokko amma obboleessi yeroo dubbatu na yaada xuquran basaatti kukumishee danda'aa battiin jedheenyaan miilirraa ta'uu kan danda'u jennaan fuudhanii galan deebii ganna fayyitannaan gooftaatti jabaatti moo biraaf akka kan namoonni baay'een kan isaan waldaatti deddeebi'an kan isaan waaqayyoon waaqeffatan kan isaan yeroo hundumaa akka kadhatamuuf barbaadan maaliif beektu waa akka ta'uuf barbaadu malee mootummaa waaqayyoo dhaaluuf miti. Silaa ammoo maal ta'uu qaba jireenya keenya keessatti kiristinnaan keenya waanitti keenya deddeebiin keenya faarfannaan keenya lallabi keenya raajuun keenya waldaa dhabuu keenya yeroo hundumaa maaliif ta'uu qaba beektu amma nama torba
baadiyyaadhaati eegalee isinitti been ture qonnaa qotaa oolanii akka tajaajilu godha waldaadha waan ta'eef waldaa irratti akka jaarsa waldaa baatee achi bee beeksifaa beeksisaa atti beemu waan tokko isaa godhu waldaatti argu waan ta'eef namicha kana faana waaqa jiraachuunis yoo nachi waa malee achi hin babboolanii manaa yoo namni du'uu kee irraa kottuuru kan mana isaa dhabu namichi qonnaa irraa eegaa harkisaa kun biyyoodha waan tokko harkoon miicallee erga immoo kottuuf immoo itti eegaadeetuma wangeela isa amma kana miti nu kun faayyaa reebaa amma gundoo ga'u sana isa fuudhee jaakkeettii immoo isa lafa kana ga'u jaakkeettii fudhatama jala kaa'atee botti caammaa immoo isa caammaan boddoo kana bottiidha surree bottii keessa gasheetan jechaa gaafatti ga'u teessatti iyyuu baaqaatu callu medhetu wangeela fuudhee mataa hiira kaa'a garbatti qaba achumaan dafqaani ta'u iyyeetu seetan achumaan iyyee keessaa ba'a achumaan mani nagaa ta'e deebi'ee gara biyyeetu seetan wangeela lakaa nama ina dhoksita malee ati beektatu wangeela fuudhee rakaa mitiire wangeela fuudhee rakaa maaliif beektaa tokko wangeeluu na qaba lammaffaa namichi garaamummaadhaan hojjeta sharrii qaba tekinikii kan biraan qaba wangeela fuudhee rakaa yoo waaqayyo dhageesse waaqayyo dhimma keessa sibiila gaarra ganama nageenya akka mirgaa fuudhaan yoo tole tanii dubbii waaqayyo dhageesse waaqayyo tole dhimma keessa gara sibiila gaa haqa keessa mirgaa fudhatu waaqayyo dhimma koonaa dhagaadha ni arrayyuu taati ilaala bara sana fakkaatu namni jaalala waliif hin qabu walirratti ka'uun baay'eedha wal jibbuun baay'eedha dhiiga dhangalaasuun baay'eedha wal kabajuun wal jaallachuun baay'ee dhiphaadha waaqayyoon dhaga'uun afaaniin piraktikaali jireenyaan lapheedhaan kan nu waaqayyoon dhageenyu goonee fakkeenyaaf amma an ifaa ibsaadha yoo sin jaalladhaa yeroo hundumaa battaluma isaa godha sin jaalladha ibsaa yoo jetti jedhe sana waan man ittiin isa jaalladhu waan tokko godhee yoon hin argisiisne akka ittiin jaalladha cheef waan itti gochuu danda'u qabaa gooftaan Yesuus nu jaallachuusaa lubbuu nu laata kanaaf akka inni nu jaallatu